Nagada kalima kanahurabul kullu waaqayyo tokkotti ni amanna. Amin. Waaqayyo gooftaan gooftotaa, waaqayyo mootiin moototaa, inni jabaan inni guddaan waan hundumaa dabarsee akka baay'ina cubbuu keenyaatti utuu hin ta'in akka baay'ina araara isaa guddaatti nu eegee har'aan waan nu ga'eef galanni guddaan waaqayyootiif haa ta'u. Baga geessanii kabajamtoota hooggantoota mana lubummaa naannoo akka waliigalaatti kabajamtoota gaggeessitoota dabraalee garaagaraa kabajamtoota ija mana qulqullummaa kan taatan abboota luboota obboloota daakunoota kabajamtoota maanguddoota kabajamtoota dargaggootaaf daa'imman kabajamtoota koree ayyaana kanaa kan taatan marti maqaa waaqayyo isa jiraataatiin attam bultanii maqaan waaqayyo waaqa abbootii keenyaa maqaa jaallatamtuu kabajamtuu haadha isaa dubaroo maaramee wajjin maqaa Yohaannis Cuuphaa wajjin maqaa toloota isaa raajota isaa marafaan lafa kana hanga samii ba'aa biiftuu hanga lixa ishee kaabaatti immoo hanga kibbaatti uumama isaa biratti kan sodaatamee kan galateeffame nuuf haa ta'u. Mootummaan waaqayyoo dhiyaatteetti qalbii keessan jijjiirradhaa. Wangeela Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 1-2. Sagalee guddaa kanaa sagalee cimaa kanaa yeroo jalqabaadhaaf kan lallabee Yohaannis Cuuphaadha. Bakka inni itti lallabame immoo bakka galaana Yordaanos, bakka laga Yordaanos, bakka namooti baay'een Galiilaadhaa Zaabiloon irraa eessarraa walitti yaa'anii dhufanitti kan inni lallabe. Lallabi kun kan inni lallabame har'a waggaa 1984 irraati. Sagaleen kun sagalee nama hundumtu qalbeeffachuu qabu. Yohaannis Cuuphaan naanna'aa laga Yordaanositti namoonni gararraa gajjallaati kaabaati kibbaati yaa'anii waggaa dhufanitti lallaba jalqabaa inni lallabe. Maal jedheeni mootummaan waaqayyoo dhiyaatteetti yaada garaa keessanii jijjiirradhaa. Ani ijoollee Abrahaam jechuu qofa isin hin fayyisu. Hojii Abrahaam hojjete hojjedhaa. Qottoon qaramee muka ijaan naqanne hundumaa muree abiddatti gatuudhaaf jala taa'ee jira. Egaa ani amma bushaaninan sin cuuphaa. Inni ana teellaa dhufummaan irra guddaan ni caalaa. Ani kophee miilla isaatii hiikuun kophee miilla isaatii baachuun naaf hin ta'u. Inni immoo gaafa dhufu abiddaa fi bishaaniin abiddaa fafara qulqulluudhaan sin cuuphaa. Ani garuu qalbii jijjiirradhaa bananani amma cuuphaa sin cuuphaa jedhee raatee lallabuu jalqabe. Lallaba isaa kana keessatti fufee akkas jedhe. Inni na teellaadhaan dhufu kun qorbii baatee jira. Qorbii inni baatee jiru kun immoo ganabaadhaaf ija gargar baasuudhaaf ganabaa abiddatti geesse akka gubatamuuf midhaan qulqulluu firii gaarii ta'e immoo gombisaatti dhaquudhaaf dhufuu jira. Inni na teellaa dhufuudhaaf jira. Ani garuu akka raajaan waaqayyo Isaayaas raajetti waqtichaaf karaa tolchaa jedhee lafa onaa keessa sagalee isa ibsanaadhaa jedhee raatee dubbachaa ture jechaan. Jecha kana wangeela Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasee haga 12tti agarra jecha. Egaa firoota waaqayyo wangeela Maarqos boqonnaa 1 irratti ni agarra. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 25 irraa ni agarra. Wangeela Luqaas boqonnaa 3 irratti ni agarra jecha. Wangeela arfanuu keessatti waa'ee ayyaana guyyaa har'aadhaan barreeffamee jira. Egaa utuun akkas jedhee lallabaa jiru namoonni adda addaan tokkoon tarreedhaan laga sana akkuma amma dhaabachaa jirutti naanna'anii kan dhaabachaa turan dabareedhaan cuuphaa qalbii jijjiirrannaa sagooftaadhaaf karaa tolchaa jedhu sana hin cuubamu ture. Otoo isaan cuubamaa jiranis gooftaanis namoota sana keessaanii argame. Akkuma kaleessa ilaallee turre iddoo yeroo godaansaa deebi'eetti guddate mandara Qaanaa Galiilaa irraa ka'ee adeemsa isaa adeemaa ture.
halkan kana sa'aatii 10tti gara laga Yordaanos dhufe jecha. Qiddaaseen har'aa sa'aatii 10tti halkan keessaa kan seenamu akkasumaan miti. Gaafa sana namoonni suni cubamuudhaaf gara laga Yordaanos kan dhaqan halkan keessa sa'aatii 10 ture. Waa'een halkan keessaa dubbiin Waaqayyoo kuni hojii Waaqayyoo hojjetamuu dhoksaa guddaa qaba. Gaafa dhalate halkan keessaa sa'aatii 6 ture. Gaafa barsiisaa tures halkan keessaa akka deebi'u fakkeenyaan barsiiseera. Gaafa du'aa ka'es halkan keessaa ka'e. Gaafa cuubamus halkan keessaa ka'e. Maaliif akkas jedhennaa jettanii halkan keessaa ka'anii akka kadhachuun namarra jiraatu sirna kadhannaa torbanuu keessatti barreeffamee jira waan ta'eef namni dagate akka rafne kan rafu nyaatama kan rafu bada waan ta'eef dhoksaa kana mul'isuudhaaf jecha halkan keessaa guyyaa gaafa facaasaa sa'aatii 10tti cuubamuudhaaf gara Yohaannis cuuphaa dhufe. Tokkos halkan keessaa sa'aatii 10tti dhaquunsaa sunii fi cuubamuunsaa sun nuti immoo har'a qiddaaseedhaan kana yaadannu maaliif jennaa jettanii gaafa gooftaan keenya cuubamuudhaaf gara Yohaannis gaafa dhaqu sana samiiwwan nu gararraatee ilaaltan kun hin banamani. Samiin balbala qabaatee banamee cufame jechuu miti. Ayyaanni faraarri Waaqayyoo banamuusaa agarsiisa. Kanaan dura dhalli Addaam ijoolleen Addaam waggaa 5,500 guutuu kan garbicha Daabiloos ta'anii garbittii Daabiloos ta'anii turan sun har'aa kaasee kadhannaan isaanii Ariyaamitti dhagahamuu akka danda'u har'aa kaasee dhiifatama qabaachuu akka danda'an ibsuudhaaf jecha. Kanaaf yeroo kana hafuura qulqulluun bifa gugeedhaan samiirraa dhufte gooftaa keenyarras qubatte. Egaa halkan keessaa ta'uun sun maaliif jennaa jettan tokko kan irra qubate gugee utuu hin taane hafuura qulqulluu ta'uu isaa ibsuudhaaf jechaadha. Maaliif jennaan simbirroon halkanii kaatanii qaba. Simbirroonni gaafa lafti baduu ka'u malee halkan keessaan kaan waan ta'eef halkan keessaa sa'aatii 10tti gaafa gooftaan cuubamu hafuura qulqulluun Waaqni hafuura qulqulluudha. Kanaan dura namarraa adda ba'ee ture amma gara namaa akka dhufu namni hafuura qulqulluun akka guutamu sana ibsuudhaaf jecha bifa gugeedhaan dhufeerra qubate. Gugee miti hafuura qulqulluudha jechuu akka mirkaneessuuf jechaadha. Yeroo sanas sagaleen dume sabaa dubbatan jaalalleen mucaa koo isa kanaadha. Fedhiin koo iyyanni koo isaan raawwata wanta inni sin abboomu garuu dhaga'aa jedhe. Egaa asirratti gaafa gooftaan keenya laga Yordaanositti cuubamu iccitii tokkotu mul'ate jechaadha. Iccitii sadummaaf tokkummaatu mul'ate jechaadha. Waa'ee Sillaaseetu mul'ate jechaadha. Waa'ee Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluutu mul'ate jechaadha. Maaliif jennaani bara abbaan keenya Addaamee uumame sana kottaa akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaatti namni nama uumnaa jedhee dhoksaadhaan jira ture. Kottaa yeroo jedhu abbaatu Ilma Hafuura Qulqulluu waama ture. Gibbii Baabiloon irratti hojii diiguudhaaf hojii Daabiloos diiguudhaaf qooqi namaa iddoo 72tti akka gargariiramu gochuudhaaf gaafa dhufe kottaa gadi buunaa dhannee hojii hambeenya namoota kanaa ilaallaa inni tokko akka dhageenyeef qooqa isaanii walitti daballaa jedhe dhoksaadhaan jira ture. Bara raajotaa keessas bara Daawit keessas waa'een sadummaaf tokkummaadhaa akkasa guyyaa har'aa waggaa 1980 har'aadha akka bakkeetti mul'atu dhoksaan jira malee mul'anne ture. Amma garuu gaafa gooftaan keenya cuubamu abbaan dube sarraan dubbate samiirra hafuura qulqulluun bifa gugeedhaan dhufe ilmi immoo cuubamaa jira sadummaan isaanii mul'inaan mul'ate jechaadha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Sillaasee uumaa keenya mul'atanii haala Waaqayyoo kanaaf dhoksaa kana mul'isuudhaaf jechaadha. Karaa adda biraa maaliif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos laga Yordaanositti maaliif cuubame? Maaliif cuubame? Bishaanni kan biroon jiru turani bishaan kan biraatti maaf hin cuubamne? Abbootii koo firoota Waaqayyoo kitaaba qulqulluu keessatti jechi Yordaanos jedhu kitaaba 66 keessatti si'a 187 barraa'ee jira. Si'a 187 waan barraa'eef akkasumaan miti. Seera uumamaa keessaa kaasee barraa'ee jira. Keessumatti waa'ee laga Yordaanos kan fakkeenyi fakkeeffame jira waan ta'eef fakkeenya fakkeeffame kan gara dhugaatti jijjiiruudhaaf. Fakkeenya sana keessaa tokko isinitti himu sagan biroo eegal guyyaa baranna. Wangeela seera uumamaa boqonnaa 14 yoo dubbistanii ilaaltanii abbaan keenya Abrahaam
wala gola mooriin gaafa injifatee gaafa injifannoodhaan deemu gaafa gammachuudhaan deemu yaa Waaqayyo sin kadhadhe yaa Waaqayyo na dhageesse mootota biyya torbaa biyya shanii akka injifannu na taasiste kanaaf kudhan keessaa tokkoon siif kenna galatoon siif dhiyeessa meedatti mul'adhu jedhee ture. Gaafa sana Waaqayyo Abrahaamin akkas jedhee ture galaana Yordaanosiin ce'i gara tulluu Qaraaniyootti ol ba'i tulluu Qaraaniyoo irratti gaafa ol baatu fakkeenya koo kan ta'e Melkiiseedeqin agarta. Kanaafuu sana laachuudhaaf jettu sitti naaf laatu inni fakkeenya kooti. Inni immoo ibistii nyaatamu xoofoo dhugamu wayinii dhugamu sii laatee si eebbisaa jedhe Abrahaamin erge ture. Abrahaam jarana eenyudha? Abbaa amantii keenyaati. Abrahaam eenyudha? Waaqayyo kan waadaa seenee isa eebbiseedha. Abrahaam eenyudha? Waaqayyoon dhaga'aa kan turedha. Waaqayyos isaaf kan dhaga'uudha. Egaa kanaafuu iccitiin kun Abrahaam fakkeenya koof keessa yeroo ta'u laga Yordaanos inni ce'e fakkeenya cuuphaati. Tulluun Qaraaniyoo fakkeenya bataskaanaati. Melkiiseedeq fakkeenya gooftaati. Ibistiin inni kennee fakkeenya foonsaaf dhiiga isaati. Fakkeenya kana jira waan ta'eef fakkeenya jiru kana dhugoomsuudhaaf achitti cuuphame. Tokkos raajii raajame jira waan ta'eef raajii kana dhugaa taasisuudhaafi. Raajiin raajame kuni Faarsaa Daawit 76 yookaan 77. Faarsaa Daawit 113 yookaan 114 lakkoofsa 3 irratti kunoo amma bishaan kanarra dhaabbatanii bifa faaruudhaan bifa qooqa yaareeniitiin sa'aammoo qolonni keenya daaquloon abbootaa wajjin waliin jedhan sana. Innis maal jedhennaattani maal yaa galaana Yordaanos maal taatee yaa'uu dhiistee dhaabatte maal taatee yaa tulluuwwanii maaliif akka korbeessa oolaatti maa burraaqxanii yaa'uu maa dhiiftee jedhee raajii raajee ture. Waan raajaa Daawit raaje kana dhugoomsuudhaaf jechaadha. Galaanattiinis maaliif yaa'uu dhiistee oliif gadi dhaabatte? Karaa oliin dhaabate karaa gajjallaan dhaabate lafti duwwaan gidduutti mul'ate maaliif laata? Kaleessa waa barree turre Addaamii fi Hewaanin kennata keessaa gaafa baase Daabiloos ibidda baradii dhagaa ibidda baradii lamarratti ani garbicha Daabiloos ani garbittii Daabiloos jedhaa naa mallatteessaa. Yoo naa mallatteessan malee rakkoon keessan kun sidirraa darbuu hin danda'u jedhee isaan mallatteessee ture. Mallattoo isaaniin lamaan mallatteesse kana tokko galaana Yordaanos keessa kaa'e tokko abidda Si'ool keessa dhaqee dhokse. Egaa kan nama dhibu Si'ool keessaa kana gaafa jimaataa gaafa sa'a 9tti gaafa nama balleesse. Isa laga Yordaanos keessa kaa'ee garuu guyyaa har'aa kana gaafa gooftaan cuubamuudhaaf akka Yohaannisitti gaafa dhaqee miilla isaa bishaanitti buusu bishaanni sun yaa'uu dhiiste olaftee gadaftee dhaabatte. Mallattoon sun bakkeetti mul'ate. Mallattoo sana dhaqee dhaabate. Yeroo kana mallattoon Addaamii fi Hewaanii garboota kooti ijoollee kooti sin jedhee mallatteeffate suni akka dhadhaatti badde galanni Waaqayyootiif haa ta'u jarana. Waa'ee isa kanaadha qulqulluun Phaawulos ergaa isaa warra Qolaasiyaasiidhaaf erge boqonnaa 2 lakkoofsa 14 gubbaarratti nurratti barreeffamee kan ture hidaa du'aa hidaa cubbuu sana cinqaarsuu fannoo isaatiin waaqummaa isaatiin nurraa barbadeessee jedhe. Kanallee agarsiisuudhaaf har'a luboonni keenya dikeerra dungoo 3 qabsiisaniirra kaa'anii bishaanirra buusu. Akkuma beektan 3 ta'uunsaa abbaa ilma furra qulqulluun guyyaa har'aa kana cidhiin isaanii mul'ateera waan ta'e. Karaa adda biraa dikeen sun fakkeenya mallattoo sanaa abiddi dikee gubee balleessaa waan ta'e. Egaa mallattoon ijoollee Daabiloos jedhamu mucaa Daabiloos jedhamu nurraa barbadaa'eera kan jedhu sana ibsuudhaaf jechaadha. Galaanni Yordaanositti kan inni cuuphame. Karaa adda biraa Yordaanos kan jedhamtu kuni tulluu Armoonee irraa yaa'a. Maddi isaa tokkodha. Galaana Galiilaa addaan kutee ca'a. Dheerina kiiloomeetira 320 qaba. Garuu garsiqee bakka lamatti gargar qoodame. Yuuriif Daanos jedhame. Yuuriif inni jedhamu karaa saba Israa'el keessa yaa'a. Daanos inni jedhamu immoo karaa warra Ormootaa keessa yaa'a ture. Haa ta'u malee bishaanni kun gadi siqee immoo lafa gooftaan cuubametti
lawa firmaani addaanii hewaan firmaan badiisaa xaawulatti tokko ta'e achi keessa dhoksee ture achi keessaa balleesse maali jennaan dhoksaan kuni ijoolleen addaan jalqaba tokko turani eebbifamoo turani kan abbaa tokko kan haadha tokko turani sababa cubbuudhaaf sababa hojii diiyaabiloos kaleessa ilaalle sanaaf jecha bakka lamatti gargar cabani isa xuraa'aansa qulqulluu isa amaneef kan hin amanne hormaaf kan amane ta'anii gargar ba'anii qaayeliif abeeliin ta'anii akkuma beektan yaa'qoobii beesa'uu ta'anii akkuma har'a garus garaan haadhaa muraamurreedha waa lama ta'anii egaa warri waa lama ta'anii gargar caban sababa cubbuudhaan amma deebi'anii tokko ta'an jechaadha egaa cubbaasaa kanaan tokko ta'an jechaadha iccitii kana mul'isuudhaaf laga Yordaanositti kan cuubame kanaaf jechaadha galanni maqaa isaa haa ta'u maaloo galateeffadhaa waan karaa dabraa maaliif laga Yordaanositti cuubame kan jedhu egaa bal'ina isaa egaris yeroo qabetti fuudha amma garuu tokko waan dubbadha raajiin raajamni kan biraan maalennaa jettanii raajaan waaqayyo Hisqeel matsaafa raajii isaatii boqonnaa 36 lakkoofsa 23 irratti ani bishaan sadii isinitti facaasaa laphee isa dhagaa ta'e isin keessaan baasaa laphee isa hafuuraa isa foon immoo isin keessan kaa'aa isin keessattan uumaa jedhe maal isinitti facaasa jedhe bishaan ta'e isinitti facaasa bishaan eebbifamaa isinittan facaasa bishaan mariinaa isinittan facaasa cubbuu keessanirraa yakka keessanirraa xuruummaa keessanirraa ni qulqullooftu jedhe kan nama xureessu diiyaabiloosiidha laphee dhagaa kan nama keessa kaa'u diiyaabiloosiidha kanaaf bishaan isinitti facaasurra kanaan immoo hin qulqullooftu hin eebbifamtu lapheen jal'inaa kun sin keessaa ba'aa lubbeen qajeelinaa sin keessatti uumamaa jedhe kanaaf hoota waaqayyo yaadannoo kanaaf jecha har'a raajiin kun akka raawwatamuuf jecha har'a abbootiin keenya luboonni bishaan irratti qaddasame bishaan irratti sagalee waaqayyo dubbatame kan nutti facaasu cobi bishaan kanaa nurra daawwamutu qoricha guddaadha manaa fudhadhaa qoricha guddaadha fayyina guddaadha jireenya guddaadha waaqayyo bishaan kanaan hunda keenya nu haa eebbisu waaqayyo bishaan nutti faca'u kanaan dhukkuba keenyarraa nu haa hayyisu laphee isa dhagaatee nu keessaa baasee laphee cabaa nu keessatti taa'u kanaaf galaana Yordaanos fudhamte karaa dabraa fudhannoon galaana Yordaanos maaliif akka ta'e isa jedhu eegar bal'inaan baran amma garuu waa tokko waan dubbadha maaliif gara Yohaannis dhufuun gooftaa keenya barbaachisa sa'aatii dheeraa lafa dheeraa dhufee cuubamummaa isa barbaachisa samii irraa gara lafa kanaa dhufuun maaliif isa barbaachisa anaaf isinis har'a qorra kanaan yeroo mijataa hin taane iddoo mijataa hin taane kanatti gadi bu'ummaa nu barbaachisa mistira gooftaa keenya irraa baranne waan ta'eef gooftaan keenya cuuphaan isa barbaachisee miti kan dhufe fakkeenya nuu ta'uudhaaf jedheetu dhufe malee kasomii nu barsiisuudhaaf jedheeti malee jaalala isaaf qabnu nu akkuma akka nurraa nu ilaaluudhaaf jedheeti malee tokkos seera nuu tu'uudhaaf jedheeti malee seera nuu tu'uuf nu jedhe maal ennaa jettanii silaati ammatu gooftaan gaafa sana laga hin dhumne ta'e samiirraa gadi ba'e dhumne ta'e namoonni gurguddoo ta'an biyya bulchani qabeenyaa qabani beekumsa addunyaa kanaan guddoo kan ta'an lubootaan mana keenya kottaa nu cuubaa jedhu turan akkas akka isaan hin jenne inni nu uumeyyuu lagatti gadi bu'ee harka garbicha isaa irratti cuubamuunsaa sun kasoomina aanu agarsiisuudhaaf narraa baradhaa jedhee seera nuu tuumuusaati galanni maqaa isaa haa ta'u kana nu galateeffadhaa karaa dabraan cuuphaan warra waggaa waggaa nuti cuuphamu cummaamti beekaa namooti baay'een warri ortodoksiidhaa waggaa waggaadhaan cuubamu jedhu lakkisaa kun yaadannoodha malee lakkisaa kun sagaafa Yohaannis cuuphaan qalbii jirannaa cuba sana yaadachuu keenya malee gochaa gooftaan ittiin seera nutu yaadachuudhaan malee cuuphaan mucummaa isa kana miti cuuphaan mucummaa kan ittiin cuubamnu bishaansa cinaacha gooftaa keessaa gaafa jimaataa dhangalee hin cuubamna malee bishaan lagaa kana mitiin akkamittiin eegaritti boblee baranna kanaaf kana hubadhaa jechuun barbaada gamanumaan kanaafu inni kan biraan maaliif waggaa 30 immoo maaliin cuubame waggaa 30 cuubamuunsaa waggaa 30 cuubamu jedhe miti maaliif jennaan iddoo gaafa guyyaa 40 mana qulqullummaa deemeera
dhalatee gaafa guyyaa 40ffaa wangeela Luqaas boqonnaa 2:22 misaalala akka seerri Musee jedhutti jedha harmeen isaa dubaroo Maariyaam Yoosef wajjin fuudhanii gaafa guyyaa 40ffaa mana qulqullummaatti geessanii jedha. Gaafa guyyaa 40ffaatti mana qulqullummaa dhaquun isaa maali jennaan jettan Addaam dargaggeessa waggaa 30 ta'e uumame gaafa guyyaa 40ffaa immoo mucummaa fudhatee gadi seene waan ta'eef kan immoo dhalate waan ta'eef kanaaf dargaggeessa waggaa 30 ta'e uumame mucummaa guyyaa 40ffaa fudhatee dhabe sana mucummaa isaa deebisuu dhufuu isaa mirkaneessuudhaaf jedhee tokkos Macaafa Seera Lakkoofsaa boqonnaa 3 irratti maal jedhee caafamee jira namni tokko jedha namni tokko olaantummaa guddaan hoogganummaan mana amantaadhaa yookaan modoksee ta'e yookaan luba ta'e kan imaanaan itti kennamee tajaajiluu kan jalqabu waggaa 30-50 gidduu ta'uu qabaa jedhee seeraan caafamee jira. Seera Museetti kana mirkaneessuuf jedheeti malee waggaa 30tti cimaa jedheeti miti. Mee waan tokkoon sin gaafadha mee yookaan waa tokko hubadhaa. Ammatu waggaa 30 ga'iin yoo namni tokko attam taareedha eebbaatti gabatamu kanaaf. Kanaaf hiika qabaa bal'ina isaa eegaletti humna amma garuu kana yoo hin jedhe ammaaf hin ga'a. Barumsa keenya garuu walitti qabuudhaan mootummaan Waaqayyoo dhiyaattetti qalbii keessan jijjiirradhaa. Qottoon qaramee jira, qorbiin qaramee qophaa'ee jira, galabaa ija gargar baasuudhaaf jedhe. Lallaba isaa keessatti Yohaannis Cuuphaan tulluun gada jedhu jedhe, dhooqaa naqa jedhu jedhe, jallaa naqa jedhu jedhe. Lallaba isaa keessatti kanaaf waan jechuu barbaadu firoota Waaqayyo egaa akkuma amma kana yaadannoo cuuphaa gooftaan keenya nuu bu'uuresse kana yaadachuu akka dhuftan adaraa keessa yeroo hundumaa otti deddeebi'aa. Dubbii Waaqayyo barachuutti deddeebi'aa. Sabarattan hojiirra oolchaa dubbiin cimaadha warri kun bara hamaadha. Warri hin qophoofne qophaa'a. Warri wayyaa keessan hin miiccanne wayyaa keessan miiccadhaa. Warri foonsaa dhiiga isaa hin nyaanne nissaa galaa foonsaaf dhiiga isaa nyaadhaa. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaatteetti dubbiin sagaleessaa miti amma wanti addunyaa irratti argaa jirru kun simmintanyaa ishii ta'uusaa bara raawwataa ta'uusaa nutti himaa jira. Kanaaf qalbii keessan jijjiirradhaa. Qalbii keenya jijjiirrannee nama Waaqayyootti amannee hojii gaarii hojjennee foonsaaf dhiiga isaa nyaannee nama wayyaa isaa miiccatee nama qophaa'ee mootummaa isaa dhaala Waaqayyo nu haa taasisu. Ayyaana kanaan ayyaana isaa Waaqayyo nuuf haa baay'isu. Ayyaana kanaan dadhabbii kanaan joora kanaan qorra kanaan qoricha nuu godhe Waaqayyo nu haa fayyisu. Biyya keenyas biyya nageenyaa nuuf haa taasisu. Waaqni Yohaannis Cuuphaa hunda keenya haa eebbisu. Sa'aatee garuu bal'inaan egaa sa'aatii booda barannaa nama guyyaa kanaan nu haa taasisu. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Naa galateeffadhaa Waaqayyo.